የመጨረሻ ዳ ነገር አለብኝ ለእናንተ ብዬ ነው የመጣሁት። ስለዚህ አላቅም ምን እንደምላችሁ ብቻ በዚህ ቪዲዮ ይህን ቪዲዮ በመስራቴ ማስከፋችሁ ሰዎች ካላችሁ የምር ከልቤ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም ይቅርታ። ግን በቃ ከአቅሜ በላይ ሆኗል። መቆጣጠር አልቻልኩም። ይህን ስሜቴን እስከዛሬ ደብቄ ይዤው ኑር ያለሁኝ። ከዚህ በኋላ ግን ምንም ደብቄ ይዤው የምኖርበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ስንት ነገር ሲፈጠር ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንት ነገር ሲሆን እኔን የሚነካ ነገር ሆኖ ግን እኔ ዝም ብዬ ነው ይዤ የኖርኩኝ፣ እናንተንም ከማክበር ቤተሰቦቼንም እስኪ ሰው ምን ይለኛል ብዬ። እዚህ በኋላ ግን በቃ አንዴ እውነቱን እነግራችኋለሁ፣ እውነቱን አወጣለሁ። ምንም ተደብቆ የሚኖር ውሸት የለም። jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee tuub kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti ittiin wajjin tura. Viidiyoo kana ishee laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma kaasamuuna kana jechuudha. Torbee kana keessa waa'ee Toofiik irratti namoonni baay'een imimmaan isaanii lolaasanii bu'aan kana waan natti dhagame anillee miira natti dhagame dubbachuudhaaf waanan dirqameef isin moojitu viidiyoo kana share gochuudhaan namoota hedduu biraan ga'a akka irraa baratanii sooshaal miidiyaa kana irratti gaa wantoonni nama miidhanis nama fayyadanis ni jiru. Kan nama miidhan parsantii 100 keessaa parsantiin 75 kan nama miidhu yoo ta'e parsantii 25 kan irraa fayyadamnu ni ta'a jedhetan tilmaama ani akka fayyiseetitti jechuudha. Egaa Toofiik jechuudha namni Toofiik hin beekne hin jiru. Gama yuutuubitiinis tiktook irrattis iddoo baay'ee nama yuutuubii kanarratti piraankii adda addaatiin beekamedha. Piraankii yeroo baay'ee piraankii nama hojjechuudhaan beekamedha. Haa ta'u malee jechuudha piraankiin isaa kun dhufee dhugaatti hundisaa jechuudha. Tokkoon adeemsa keessa karaa dhugaatti jijjiiramaa deemuun isaa sooshaal miidiyaa kanarratti kaleessa malee dheengadda Maarinaa kan inni piraankii wajjin hojjechaa ture, kan inni Maarinaan jireenya biraa eegaltee jireenya keessa jirti. Ani Maarinaa akka obboleettii xiyyaatitti isheen jaaladha jechaa ture. Maarinaan gadi baatee waggaa 2 mucaa koo dhoksadhee maatii kiyyas akkasumas hordoftoota sooshaal miidiyaa kanas kabajuudhaaf dhoksachaa guddifachaan ture. Amma garuu humna kiyyaa ol ta'e jechuudhaan sababa Toofiik Soofiidhaan wallolee nama biraa wajjin adeemsa tokko eegale irratti Soofiin illee imimmaan ishee gannaquudhaan hiriyaa kiyya kanaan addaan bahee na duuba garagaltee akkana raawwachuun baay'ee na gaddisiise jechuudhaan Soofiin illee imimmaan ishee lolaaftee wanna isheetti dhagahame gadda ishee jaalala isaaf qabdu wal madaalchiftee imimmaan ishee miidiyaa kanarratti lolaasuudhaan boochuu jedhamtee yaamamuu hanga geessutti deemte. Isuma bariis osoo isheenis akkasumatti boossuu Maarinaanis waggaa baay'ee garaa koos uskadhee maqaa kootiifis jedhee jiraachaa ture. Amma garuu humna kiyyaa ol natti ta'ee jira. Toofiik baay'een jaaladha. Mucaan Maarinaa kan eenyuti jechuudhaanis ummatatti gaafii ta'eeti kan jiru. Gaafii kana kan ta'e moojitu kaleessa jechuudha. Isheen Maarinaan jechuudha baay'ee Toofiik jaaladha waan jetteef Maarinaan jireenya keessa jirti waan jedheef akkuma fe'ellee haa ta'u Maarinaan dhiira tokko wajjin jiraattee yookiin abbaa manaa qabaattee yookiin abbaa ilma ishee qabaattee abbaa mucaa ishee mana keessa jechuudha dhiira jechuudha gadi baatee Toofiik nan jaaladha hin jettu. Asirratti akka piraankii hin taane jala muree kanaan beeke jechuudha. Maaliif osoo Maarinaan abbaa manaa qabaattee abbaa daa'ima ishee qabaattee isa mana geesse sooshaal miidiyaa hanguma feete haa fayyadamtu, hanguma fe'e faayidaa haa qabaatu. Dhiirri osoo mana taa'u baay'ee nama biraa sin jaaladha jedhu waan hin jirreef asirratti akka piraankii hin taane dhibbatti akka amannu kan nu taasise sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha. Egaa Toofiik jechuudha haalli adeemsa isaa baay'ee waan nama gaddisiisuu fi
baay'ee waan namni jaalala keessatti dubartoota hedduu lapheedhaan cabsee akka jirus kan dubartoonni tokko dubbachaa jiran baay'eetu jira. haa ta'u malee Soofiin imimmaan ishee gannaquudhaan isaaf jettee Suud Arabiyaarraa kara biyyaa dhuftee jireenya kiyyaan jiraadha jettee itti fakkeessee hojii ishii keessaa kara biyyaatitti waamee har'a erga ishiin dhuftee sababa maarinaatiinis akka waldhabdeen isaanii baay'ate ni dubbatti. Egaa yeroo Toofiq Suud Arabiyaa jirutti Soofiyaan jaalala keessa kan ture yoo ta'e Soofiyaan inni waraqata waan hin qabneef na jalaa qabamee miidhaan adda addaa irra eegaa jettee akkuma beektan Suud Arabiyaa keessatti dhiirota gaa miidhaa adda addaatiitu irra gahaa karaa adda addaatiin reebamu dhiirota irratti miidhaa hanganan jedhamnetu gaha. Soofiyaanis isa sossodaachuudhaan Toofiq kara biyyaa galchitee ofiishiitii achitti waggoota 3-4 hojjechaa turte kottu si ga'ee gali jedhee akkuma abbaa manaashii akkuma hiriyaa jaalattuutitti amantee simannaa addaa taasisuudhaan Toofiqis simannaa ajaa'ibaa Soofiidhaan akka taasise argineeti kan turre waggaa tokko dura jechuudha. Egaa haa ta'u malee amma jechuudha haalli Soofiyaan keessa jirtu waan biyya namaa yookiin biyya keessa jiraachaa turte Suud Arabiyaa keessatti jiraachaa hin jirre Itoophiyaa biyya abbaa ishii biyya haadha ishii keessatti akka jiraachaa jirtu boo'icha biyya namaa keessatti hin boonye biyya abbaa isheetti irratti biyya abbaa ishee irra teessee bu'aa jiraachuudhaanis biyya namaa keessattuu hangana jireenya nammiine jechuudhaanis kan dubbattuudha. Egaa Toofiq jechuun namoonni hedduun jechuudha nama kamiyyuu haa ta'u asirraa maal barachuu qabna? Nama tokko yeroo jaalannu namni sun nama amanamaa ta'uu qaba. Nama namni biraa duuba hin qabne of biraa hin qabne ta'uu qaba jennee yaaduu qabna. Namni tokko si jaalateef na jaalatteedhaaf jaalachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif jaalalli amma soba? Namni yeroo ammaa kana fakkeessee faayidaa isaatiidhaaf kara biraatiin haala isaa mijeeffachaa asiin immoo faayidaa isaatiif jecha kan deemu baay'atee jira. Kanaafuu obbolaawwan keenya biyya ambaa keessa jirtan wantoota akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Waaqayyo kana namaa eegu malee namni of eeggatee hin danda'u. Hattuu akkanaa nama laphee akkanatti nama cabsu waaqayyo gooftan namarraa haa qabu. Egaa Toofiq jechuun dhugaa dubbachuudhaaf akkuma nama kamiyyuu jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti nama gaarii fakkaate piraankii adda addaatiin kan faanii nu godhaa ture ta'uun isaa ni beekama. Garuu hojjaa fi gochaawwan isaa tokko yoo gadi ba'e miidiyaa kanarra kan jiru namni lapheen isaanii hin cabne namni imimmaan kana ijoollee kanaa laalee hin gaddine hin jiru. Kanaafuu Toofiq hanga danda'ame namoota kana karaa isaa danda'ameen maarinaa daa'ima isaa yoo ta'e daa'ima ofii fudhatee maarinaan Soofiin daa'ima hin qabdu jaalatteeti adda baatee kan ishii miidhe homaa miti ishiidhaaf ganaadha. Soofiin daa'ima ganaa hojjettee of jijjiirti jaalachuu dandeessi jaalatamuu dandeessi. Garuu maarinaan haala kanaan jaalala isaa fi ishii fi Soofii walii qaban kabajuudhaaf nama biraa fakkeessitee dhoskattee mucaa ishee wajjin jiraachuun waan baay'ee nama ajaa'ibu, waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee namatti dhaga'amu. Egaa wanti kana caalaa fokkataan gadi ba'u hin jiru. Egaa hunduma keessanirraa waaqayyoon fakkeessitanii jiraachuu akkanaa irraa isin haa baraaru. Warroonni waaqayyoo fakkeessinee jiraachuu fakkeessee kan jiraatu nurraa haa qabu jettan hundi keessanuu fakkeessanii jiraachuu irraa nu haa baraaru jechuudhaan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Iddoon dogongoreetti dhiifama isiniin jecha yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti akka barreessitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. turtii gaarii. አሁን ለእናንተ የነገርኳችሁን ነግሬው ነው። እስካሁን አልተታረቀም ቶፊቅ ጋር። እሺ አሁን ለእናንተ የነገርኳችሁን ነግሬው ነው። አፈቅርሃለሁ ቶፊቅ፣ እወድሃለሁ። እዚህ በኋላ አንተን አጥቼ መኖር አልፈልግም ቶፊቅ።
እዚህ በኋላ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ተደብቄ ማልቀስ አልፈልግም። አንተን ከጎን ያድርጌ ነው መኖር ምፈልግ። እንደ ድሯችን በቃ ከድሯችን በላይ በጣም እንትኑነን ነው እንድንኖር ምፈልግ። ተረዳኝ ያልኩት ቶፊቅን በዛ ነው በቃ የተጣላንበት ምክንያት። ለመጨረሻ ጊዜ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ያ መሰለኝ እኔና ቶፊቅ መጣላታችን መሰለኝ የነገርኳችሁ። ብቻ የተጣላንበት